السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت هردفتان برسيسا منجز ترماب. الحمد لله أن جافوتي إيجا هردفتان تيا باقي جراتني يروح أنا نسنجه إيجا هردفتان تيا حران تنا جافي يوروبا يرد تبتني نجافتنا إسنيف ديبسوف فيديو كنا ورابون در كمان تيجو كناف جافتني سمال النيو تيجو لا نمون نباين حالا كمين فيديو غالري كني كيسا كامنو ليفي فيسبوك الربافني والبورس يوكين أموريو كني بخينا سيسو dandeen jettanii yeroo baay'ee deebitanii nagafachaa jirtu. Kanaaf hanqina yeroo irraa kan ka'e malee waadaa isiniif seeneen ture, beeksisa tokkollee isinii barreesseen ture jechuudha. Egaa isinirraa turuu kootiif dhiifama guddaan isin gaafadha. Kanaaf haala ittiin wal bashannansiisu yookiin ammoo viidiyoo qabdan liivii feesbuuk irratti baasuu dandeessan isin argisiisaa na hordofaa jechuudha. Duraan dursa jechuudha yeroo viidiyoo kan argitan hiriyoota teessaniif akka sheerii gootan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Egaan yeroo viidiyoo kana poosti goonu maallaqa irraa argannu jechuudha. Isinii galee yookiin ammoo suusii nutti ta'eetiif jechuudha. Maallaqni nu irraa argannu ilmaan Oromoo itti fayyadamuudha jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo hunda biraan akka nuuf beessan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Sheerii walii gootanii wal biraan gahuu isinitti akka hin ulfaanne jechuudha. Kanaaf osoo inni sheerii walii godhuu akka hin daganne jechuudha. Tiyan Sudan warroon hagarraa YouTube channel kiyeen argin akkasuma subscribing galnoo jiraatan akka subscribe gootan kabajaan isin gaafan. Okay, YouTube channel kiyee argachuudhaaf YouTube channel keessan ni galtu. Bakka search kanarratti jechuudha. Barsiisaa Mangistuu Oromoo appeetaniitti barreessitanii jechuudha. Achi booda search kilik gootu. Okay, achi booda haala kanaan profile isinii fidarratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan maqaa kiyya subscribe fayyadamuu jirti irratti kilik ni gootu. Achi booda waan takka ni baatee irratti kilik irratti ni gootanii oonii taasise jechuudha. Maal isin fayyadi yeroo irratti viidiyoon upload ta'e dafee notification isin bira gahaa viidiyoo isin daawwachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf YouTube channel kana akka subscribe godhuun dagaannee viidiyoolee asirra jirullee gara Facebook keessanii share godhuudhaan viidiyoo keessan irratti affeeruun dagatinaa jechuudha. Okay, gara barumsichaa irratti yeroo deebinu. Okay, deebinu egaa application kan fayyadamnu Play Store keessanii galtu. Achi booda Google Play irratti jechuudha. Amulet jettanii barreessitu. Egaa kun kana jechuudha. Amulet harka erga yoo jechuudha. Egaa namni waan boodee qabuufu ooppiin mana fida. Ooppeera kan deesan argisiisa. Isin daawwaluu godhatanii ooppeera kilik gootu jechuudha. Okay. Achi booda create account kajo kana kilik gootu. Achi booda bakka enter user ID yoo kana jechuudha. Maal barreessitanii maqaa keessanii jechuudha. Oofita maqaa keessanii oofita waan feetan jechuudha. Fakkeenyaaf ani waan feetan jechuudha. Fudhatuu isaa waan beekuu dandeessaniif raatii asirratti ni gootu. Achi booda create account kilik gootu. Egaa achi booda continue kajo kana kilik gootu. Okay, haala kanaan banannee jirra jechuudha. Achi booda maal godhuu qabna? Go live kajo kana kilik goona jechuudha. Allow kajo kana kilik goona. Ammallee allow. Okay, itti deebinee amma go live kilik goona jechuudha. Achi booda add more games kajo kana kilik gootu jechuudha. Okay. Achi booda haala kanaan application isin qabdan hunda isinii fida jechuudha. Egaa as keessa Facebook ni barbaadu jechuudha. Facebook. Okay, oonii gootu asirratti jechuudha. Kun asirratti kana isa Facebook kan oonii gootu jechuudha. Haala kanaan oonii gootu jechuudha. Amma kun guutuutti cufaadha. Facebook bichaan oonii godha jechuudha. Achi booda baaftettanii yeroo tokko baatu jechuudha. Okay, achi booda kun haala kanaan isinii fida jechuudha. Facebook kajo kana kilik gootu. Okay, achi booda asirratti Facebook kajo kanarratti ni buttu. Okay, achi booda mallee akka fuula keessan isin waraabne asirratti jechuudha. Fakkiin waan sagalee qaban ni jirti ishee osoo hin ta'in qastiin takkan jirti irratti kilik ni gootu.
achi booda ofii kilik gootu achi booda next kan jedhu kilik gootu. Okay, amma Facebook keenya nu galchee jira jechuudha. Akkuma argitan kun ofii Facebook nu galchee jira jechuudha. Achi booda maal godhuu qabdu? Kana jechuun kan amma ni balleessitu jechuudha. Kana balleessitaniitu gosa biraa barreeffattan waan isin feetan jechuudha. Okay, walii galee amma inni barreeffama kanaas ni fida isin hattaniitu waan yaada keessan barreessan sun. Okay, nu haala kana jechuudha. Fakkeenyaaf nama balleessan ammoo fakkeenya waan akkanuma qabas. Okay, haala kana barreessan jechuudha. Start kayo kana click gootu. Okay, achi booda start now kayo kana click gootu. Okay, achi booda haala kanaan liivii waraabuu eegala jira jechuudha. Dhiifama shabakaan keessa dhiifa. Okay, akkuma argitan liivii waraabaa jira jechuudha ammaan tana. Liivii waraabuu jiraatu isaa wanni beekuu dandeessaniin profaayilii Facebook keessan jalatanii hubachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo immoo profaayilii Facebook keenya jala seennee ilaaluu kan jettan taatan jechuudha. Asitti suuraa kuteetan jira sana argisiisa jechuudha. Ani ammoo waan rekoordarii waraabuu turuufu profaayilii kiyya jala seenee waan sana argisiisuuf naaf mijoonne suuraa kuteetan jira sana argisiisa na hordofaa jechuudha. Okay. Galarii kiyyaa seenu. Wanni beekuu dandeessan jechuudha. Kana fakkeenyaaf jechuudha. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Haala kana jechuudha. Fakkiin geemii tun asirratti ni baate jechuudha. Fakkii geemii tana jalatti liif ka jettu ni jirti jechuudha. Liif ka jettu ni jirti jechuudha. Liif ka jettu eega jiraatte liifii waraabuu jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti shakkiin tokkollee hin jiru jechuudha. Isinii galee wanti tun mobaayilaa keessa fuula gubbarra teesse jechuudha. Facebook keessa illee baatan ishiin isinuma wajjin deemti. Gubbarra teesse jechuudha. Shaashaa gubbaa teesse jechuudha. Inni kun isinii galee achi booda Facebook keessa baataniituma rakkoon qabu liivichi waraabaatu jira. Galarii keessan keessa seentanii viidiyoo keessan tabsiiftu jechuudha. Isinii galee nu fakkeenya jechuudha. Viidiyoo kana irratti kilikoo goonee dalasiifne inni liivi irratti waraabaa jira jechuudha. Nu as keessatti viidiyicha ilaalaa jirraami. Uummanni immoo viidiyoon asirratti ilaaluu jirru kana Facebook keessan irratti baakgiraawundii duubaatti ilaaluutu jira jechuudha. Facebook keessa yeroo baatanis ni waraabuu hundisu haaluma kanaan waraaba jechuudha. Kanaaf isin viidiyoo kana dhiiftanii Facebook seenuu hin danda'amu jechuudha. Facebook akka inni waraabu turu argitanii Facebook keessaa baataniiti galarii keessa seentanii viidiyoo keessa tabsiisuu keessan yookiin immoo uummata affeeruu keessan irratti dhootanii isa daawwatanii jechuudha. Isinis asii daawwattanii uummanni Facebookaatis achi ni daawwataa jechuudha. Isinii galee yaadni fi isin viidiyoo kana dhiiftanii oliif gad deemuun Facebook seenuun isiniif hin danda'amu. Isin viidiyoo kana ilaaltan haalli abbaa jawwaalaa jechuudha. Hiriyoota teessan immoo isaan Facebook irratti affeeraa jirtan sunis viidiyoo ilaalutti itti kana inni argan. Maaliif liivii irratti baadha jechuudha. Liivii waraabuu ture baakgiraawundii duubaati jechuudha. Egaa isiniif galee jeen abdii qaba hiriyoota tiyya. Yoo isiniif hin galin jechuudha. Koomentii jalatti barreessuudhaan hagaan danda'eerraa isiniif kan ibsarra deebi'ee jechuudha. Kanaaf hiriyoota tiyya viidiyoo kana sheerii walii godhuun dagatinaa waan hordoftaniif galatoomaa Oromoo baay'ee tokko isin jaadha baay'ee tokkoon isin kabajaa jiraadha.